Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota toora miidiyaa kanaan nu daawwachaa jirtan hundumaa keessaniif nagaan koo kan kabajaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaan guyyaa har'aa kana hibboo afaan Oromoo kutaa arfaffaatiin walitti deebinee jirra. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii miidiyaa kanaa ta'a ammoo nutti dabalamaan isin jedha. Namoonni kanaan dura sabiskiraayib gootan immoo laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha.